Tole nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Faarfannaa faarfataa Addis Wayimaa ni bara durii yeroo rakkinaa dhaabbatee faarfatee walii wajjin dhaggeeffannee itti fufuudhaan immoo gabaabinaan sagalee waaqayyoo isiniif qoodeen faarfannaa kana dhumarratti deebinee dhaggeeffannee jireenya keenya ittiin yaada waaqayyoo fi mootummaa waaqayyoo keessatti yeroo eeggannu ta'a. Waan hundumaan dura waaqayyoon galateeffannaa. Abbaa dubbii abbaa ergaa isa ta'ee yaa isa hundumaa dandeessuu yaa waaqayyo gooftaa keenya si galateeffannaa si waaqeffannaa. Ati waaqa keenya, ati gooftaa keenya, ati abbaa keenya, nuti immoo ijoollee keetii. Ijoollee keetiif eebba qabdaa, ijoollee keetiif sagalee qabdaa, ijoollee keetiif abdii qabdaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa baay'atu. Yeroo kana immoo sagalee kee nutti dubbadhu, nu gargaarii, dadhabaa mucaa keessa ayyaana keenya cimsii. Warra sagalee kana dhaga'an mana isaanii, jireenya isaanii, hafuura isaanii, foon isaanii ijaarii. Diinonni kanaan morman immoo kan rukutaman haa ta'anii. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuusiin.
Ameen. Sagalee Waaqayyoo ani irra isinii qoodu Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 yookaan 39 amma 52 kutaa jiru keessa kan jiruun isiniif qooda. Dabalataan akkasumas yoon yeroo argadhe Qorontos 2:11 amma 6 wajjin ilaaluu dandeenyaa. Qabxiiwwan garaagaraa achi keessatti qabadhee isin yaadachiisa dubbii Waaqayyooti. 41 irraa yookaan 39 irraa kaanee gaafa dubbifnu 39 irraa ka'ee dubbisu maqaa Gooftaa Yesuusiin Yoosef fi Maariyaam akka seerra Gooftatti waan hojjetamu hundumaa erga raawwatanii gara biyya Galiilaa gara mandara isaanii Naaziriitti deebi'anii. Yoosef fi Maariyaamtu Naaziriit turanii deebi'an. Kan deebi'e asitti Yoosef fi Maariyaam qofa jechuudha. Mucichi immoo guddachaa jabaachaa ogummaadhaanis guutaa adeeme. Ayyaanni Waaqayyoo isarra ture dubbiin kun. 41 irratti maal jedhaa? Abbaanii fi haati mucichaa waggaan ayyaana Faasikaa ayyaanessuudhaaf gara Yerusaalem dhaqu turan. Mucichi waggaa 12 yeroo guutetti akkuma amala isaanii ayyaanichaaf waliin ba'an. Ayyaanicha erga darbee gara mana isaaniitti yommuu deebi'anitti mucichi Yesuus Yerusaalemitti hafe. Abbaan isaa fi haati isaa garuu akka inni biraa hafe hin beekne jedha. Miiltoo wajjin waan jiru se'anii adeemsa guyyaa tokko erga adeemanii firoota isaanii bira warra ijaan beekan biras iyyaafatan. Dhamnaanis isa barbaaduuf Yerusaalemitti deebi'an. Guyyaa 3 booddee immoo mucicha mana qulqullummaa keessa barsiisota gidduu taa'ee isaan otoo dhaggeeffatu gaaffis otoo gaafatu argatan jedha. Ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Mata duree gabaabaan isinii kennu dhiiftee hin deemin mata duree jedhu ta'a. Kutaa kana keessatti Maariyaamii fi Yoosef Yesuusin fudhatanii Naaziriit dhaqaniitu gaafa deebi'anii galan immoo Yesuusin dhiisanii galan. Waan wajjiniin jiru itti fakkaate in deemu adeemsa guyyaa tokko deeman. Meesiniyyuu adeemsa guyyaa tokko eessaa kaatanii eessa ga'uu dandeessu? Isinumtuu beektu. Maariyaamii fi Yoosef adeemsa guyyaa tokko erga deemanii raawwataniin booda akka Yesuus isaan bira hin jirre baran. Akka Yesuus isaan bira hafe baran. Akka Yesuus dhiisanii deeman baran. Daandiirra namni gaafa deemu in odeessa waa garaa garaa laala. Tarii Maariyaamii fi Yoosef maalitti Gooftaa dagatanii maalitti Gooftaa dhiisanii deeman ta'a? Hin beekne. Otoo odeessanuu ilaata. Otoo waa lallaalanii ilaata. Haa ta'u hin ta'in garuu Kiristoos Yesuusin dhiisanii guyyaa tokko deeman. Adeemsa guyyaa tokko deeman. Adeemsa guyyaa tokko kana erga deemaniin booda Yesuus Kiristoosin deebisanii argachuudhaaf guyyaa 3 isaanitti fudhate. Laala. Wanti irraanfatame gatii nama kaffalchiisa waan ta'eef. Guyyaa tokko gatanii deemanii guyyaa tokko irraanfatanii deemanii isa gatan sana deebi'anii argachuudhaaf adeemsa guyyaa 3 isaanitti fudhate. Yaa obboloota koo wanti nuti akka salphaatti ara dhiifnee too deemnu boru barbaannee argachuutti nutti ulfaata. Maariyaam fa'aa guyyaa tokko dhiisanii deemanii deebi'anii argachuudhaaf guyyaa 3 isaanitti fudhate. Eenyuun dhiisanii deeman saditti fakkaata? Yesuus dhiisanii deeman. Isa guddachaa adeemuu dhiisanii deeman. Isa ogummaadhaan badhaadhaa ta'e dhiisanii deeman. Isa ayyaanni Waaqayyoo irra jiru dhiisanii deeman. Isa jireenya bara baraa namaaf kennu dhiisanii deeman. Isa ifa biyya lafaa ta'e dhiisanii deeman. Isa boqonnaa bara baraa namaaf kennu dhiisanii deeman. Kiristoos Yesuusin dhiisaniitoo deeman. Laala. Kana hundumaa akka dhiisanii deeman, akka kophaa jiran, akka Yesuus isaan bira hin jirre kan baran guyyaa tokko erga deemanii raawwataniin booda.
Adeemsa guyyaa tokkootiin booda, imala guyyaa tokkootiin booda, dadhabbii guyyaa tokkootiin booda, dheebuu beela guyyaa tokkoo, aduu guyyaa rooba guyyaa tokkootiin boodadha. Agartanii amma guyyaa tokkoo kana hundumaa waan Yesuus nu bira jiru itti fakkaate jechuudha. Jaallatamoo obboloota koo waan baay'ee hojjettanii waan Waaqni nu bira jiru kan seetan, waan baay'ee dubbattanii, waggaa baay'ee hojjettanii, waggaa baay'ee waldaa geggeessitanii, waggaa baay'ee faarfattanii, waggaa baay'ee lallabdanii, waggaa baay'ee waan baay'ee gootanii waan Yesuus isin bira jiru kan isinitti fakkaate garagartanii kan of biraa dhabdan deebi'aa barbaadadhaa isa dhiiftan sana. Gatii isin kaffalchiisuyyuu waggaa dheeraa isinitti fudhatuyyuu isin rakkisuyyuu aarsaa isin gaafatuyyuu inni isin dhiiftanii deemtan sun, inni isin dhiiftanii biizinasii duukaa deemtan sun, inni isin dhiiftanii hojii mataa keessanii duukaa buutan sun, tajaajilli sun, inni isin dhiiftanii deemtan sun, wanni isin dhiiftanii deemtan sun siniif ta'a, isinis immoo isaaf taatu. Isa malee somtuu isin hin ta'u. Kanaaf isa dagattan, isa gattan sana deebi'aa barbaada. Dhiiftanii deebinaa, gattanii deebinaa. Kanaan dura adeemsa baay'ee deemtan yoo ta'e, kanaan dura dadhabbii baay'ee dadhabdaniirtu yoo ta'e, kanaan dura bu'aa baay'ee dabartaniirtu yoo ta'e, waan Waaqni isin bira jiru kan isinitti fakkaate, waan Yesuus isin bira jiru kan isinitti fakkaate, Yesuus erga isin bira hafee tuttureera. Deebi'aa barbaadadhaa hin argattu, iddoodhuma isaa jira Yesuus. Jarri gaafa garagaran ilaalan iyyuu hiriyoota isaa bira jira laata jedhan. Oduu odeessutti hafee laata jedhan. Lakki Yesuus oduu odeessutti biraa namni isaantu oduu odeessutti Yesuus hin gatee deeme malee. Kanaaf Yesuus Kiristoosiin barbaada. Jarri guyyaa sadi guutuu haadhamaan haa dadhaban as gaafachaa achi gaafachaa as seenaa achi seenaa adeeman iyyuu malee barbaadanii argatan. Eessatti argatan? Iddoodhuma itti dhiisanii deeman sanatti argatan. Idduma itti dhiistee deemtutti argattaatis Yesuus. Achumatti dhiisanii deemanii achumatti immoo deebiin argatan. Yeroo inni deebi'anii itti argatan iyyuu inni barsiisa dhaggeeffachaa jira. Daa'ima reefu guddata waggaa 12 reefu ta'a. Hojii gurguddaatu fuuldura jira. Dinqiin fuuldura jira. Namoota naafa diriirsan, namoota jaamaa ija banaman hedduun fuuldura isaa jira. Nama akkasii kana gatanii deeman. Gooftaa akkasii kana gatanii deeman. Gooftaa cubbuu namaa dhiisu, gooftaa jireenya bara baraa namaa kennu, gooftaa boqonnaa bara baraa namaa kennu, gooftaa aara galfii namaa kennu kana dhiisaniitoo deeman. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Irran deddeebi'aa seenaa bara darbee faarfannaan jalqaba dhaggeeffanne kana addisuu wayimaa kaleessi keenya akkana hin jiru. Akka har'a biddeen irra nyaachaa jirtan kana kaleessi nyaachaa hin turre. Uffata har'a uffachaa jirtan kana kaleessa uffachaa hin turre. Sadarkaa har'a irra jirtan kana kaleessa irra hin turre. Yookaan kakuudhaan amma argattan yookaan immoo gooftaa dhiiftanii deemtanii waan milkoofne isinitti fakkaata. Waan milkoofne isinitti fakkaata. Deebi'aa barbaadadhaa. Waaqayyo akka kana isin hin jedhu. Na gattanii deemtaniirtu. Na dhiiftanii deemtaniirtu. Na irraanfattaniirtu. Karaa baay'ee deemtanii kophaa keessanii. Dadhabbii baay'ee dadhabdan kophaa keessanii. Dhamaatii baay'ee dhamaatan kophaa keessanii. Lakki kophaa keessanii deeminaa na barbaadadhaa isin hin jedha Waaqayyo gooftaan. Maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaa dhiiftanii kan deemtan deebi'aa barbaadadhaa. Gooftaa dhiiftanii kan deemtan deebi'aa achuma bakkuma itti dhiifta sanatti barbaadaa deebi'aati Yesuus. Maal dhiiftee hin deemne kan jedhu marsaa itti aanuun sagalee Waaqayyoo kana isinii qooda. Faarfannaa kana amma xumuraatti dhaggeeffannee xumurra. Hallelujah. Garuma
Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Eebbifamaa.